Maki. Maal si deebis? Yaa obboleessanii viidiyoon waraabani dhiis. Beektanitti baay'een beeka fikirii. Ni beeka. Eenyu abbaa isaatii fi akkana taatan akkanan ta'in haasa'u. Kun maaliif? Birciqoo. Maatiin bara ayii yooni fuudhan waan hin beekne qabu. Boyfriendii qabda moo hin qabu? Hin qabu. Maali waan akkanaa? Abitto meera dil jageena soota kuchi hota waan namni hin beekne duraan nuun. Yaa obboleessanii na dhiisi na qaanyiiste ammoo qaanyiitti. Angeema wallahi na garee oramoo. Kun jechuun muudii qabatudha. Gaboo. Ajaa'iba gabaa qaba. Maatiin bara ayii yooni fuudhee amma waan siyaasa kana malee waa'ee Oromoo malee waan biraa hin beektu jira. Waa'ee hin beekne hin qabu bara. Ayii. Boksiidhaan dallayne jechuun maali jireenya akka isinitti hin taphanne jireenyatti kooflaa itti bashannanaa jireenyuma addunyaa kanaatu akkana. Jireenyi kanatti kooflaa waan qaalii tokko akkanatti qabdanii hin deddeeminaani. Daabas ta'u yoo daaba mormaatis firraa qabaatan jechuun akka kutaa gad darbaa. Muudiitti qabadhaa daawuma isin deemu daaba mormaa kana uffatanii amma yoo daabaa badee barjaan dachiibsamii kana warra garagalchuu jira. Daabaan qabaduun hin eegina isin firraa baasati darba. Mormaatis baxasii darbi. Jireenyatti muudii qabadhu. Kun jechuun muudii qabatudha. Osoo hin galle. Yoo TV cabsuu barbaaddes booksiidhaan cabsi. Yoo TV yoo firiija garagalchuu barbaaddes laal booksiidhaan dhahaa caccabsa. Naa isin jireenya kanatti fataaja. Itti hooflaa jireenyuma kanatti muudii qabadhaa warri biyya arabaa jirtan keessaafu. Warri biyya arabaa yellaa fi yassii fi na'amii mataa isin dhukkubsaa jirtu akka kiyyatti. Jireenyatti fataaja. Wallahi isuma dhugaa jireenyatti hin gaddina qabaatanis harkattanis zana fata shaa jiraadha maal abbaa isa mana abbaatu yoom naa dabartii jettee yaadiin dabaruu baattu zabbaxi waan harkaa qabdu qarshuma harkaa qabdu bashak godhi qabu rabbii jira yeene wallahi laasi bashak jiraadha jireenyaan ka umrii hanqa isinii kan namti tanatti fataa zana jiraadha osuma yaaddanii aarriin asiin mataan asiin isin baate ifi wajjeestanii ifi maaf coggaarraa fi kaansarii maal waa hedduu lakkaa'amti namni amma fataa jiru namni sammuun isaa rahaa ni hunda kubsatu isin galee gista akkas waa'ee siyaasaa qofa osoo hin ta'in waa'ee jireenya hawaasaa keessa jirus haasa'uun bareedaadha nuti barni beena nam tokko maatiin bara ayii yooni fuudhee amma siyaasuma haasawaa warra jiru jira amma waanuma siyaasaa kana malee waa'ee Oromoo malee waan biraa hin beektu jira waa'een hin beekne hin qabu bara ayii isuma dhugaa dubbachuudha. Waan hunda xiinxallee ilaalla jechuudha. Qaajaa deema. Wannumaan suuta lafa maxxantanii deemtaniif hin jiru. Qaa godhaa deeman addunyaa kanarraa hanga jirtan. Waan laal obboleeyyan keenya manatsirii guddaa kana kaayyaddaati. Laal 500,000 jaha deema eenyu abbaa isaatii fi akkana taatan akkanan ta'in haasee hunda akkana gadhiisaa deema waan ta'an. Akkana ta'uun bareedaa miti. Waan qabdan fash godha. Jireenya akkasii jijjiirama. Namni jijjiirama fidu anamma waan akkanaa hunnaan ta'u qusadhu ni jijjiiramta maal qusadhu osuma qusattu booruuf arraaf osoo eettanii arraa amma eettanuu kana buluu qiyyaa'uu hin beeku yooniin haanii daammaan hin gash godhe facaasee jiraadhaan akkoo isuma dhugaa dubbachuudhaaf kun amma zadeedhaan dhageessan gorsa kiyyaffata maal yoo qabi. Bataam baay'ee sitti bareedeera har'a. Okay duraan sitti bareedeen beeku jechuu barbaaddeeti amma. Miti ijji koo har'a baname jechuu kooti. Ashmurii boolee ta'uuti ashmurii booleeti amma kun. Maakii boyfriendii qabdaa? Ati gisee meeqa sitti minan gaafatiin waan akkana siin jenne? No baruun qaba kaa akkas bareedda taanaan baruun qaba boyfriendii qabda moo hin qabdu? Hin qabu. Anis hin qabu. Gaboo. Ajaa'iba gabaa qaba. Duwwaa Samboodoo. Samboodoo. Akkuma ta'u goggoona ka. Mee geemii qabaddaa ma dubbii dhiisiti hoo hudii qabatu. Haimaa gaaffattare. Ani sheemii na qabaa waan akkana. Yaanu sheemii na qabu jira qabaddulee geema taphannaa. Anis singiliidha. Allah geemii qabu. Geemii ergitu. Ergee bar lakkaa'eera.
Wallahi kan badit caca jira. Mucaa Wayne gudi sani miti bar wallahi lazim ka inna ga adina na kanye sike di bar rifadi bar inna rifacho ya game una garre. warri filaawarii qabdan filaawarii naa kennaa raachuu bishaantu macheesseedha ni ati. Ergeetiin jira. Maakii akka maayina goote wallahi lazim. Annan boyaa beekte gisee kooblu. Ilmaan guutuun boo'e. Maakii. Ara isi. Fatana wallahi lazim nan kan badan kanyeeti nam gemi ergite na erge jira lakka jira nanje. Way Maakii mira keessa seente yabbati la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Maakii. Maakii. Ya boleh saya nak isi nak kanye setiap mau kanye dia. Angge mah wallahi na garre orang mo. Wah Allah ya Rabbi kiye. Kemana je nak? Ya sangat gede. Tanan sinje tu Maakii. 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 Arana di sini tak kena TMB aku la ilaha illallah Muhammad badan. Hai. Wanni fatatna gaggame wala aku masih la usai lagi. Akan macam game ergi gajan game ergi jira. Abu nak isi. Maakii. Nani sih tanya istri hati nasal pisteti. Woi. Nani aktivisti orang mana syukuti orang makan aku. Maakas bareeda. Abu nak isi kurba. Honaan ako. La ilaha illallah tak kena TMB ko wallahi jirki la hawla wala quwwata. An kanya kamar Maakas bareeda tika. akka malee kasaaraa guddoo keessanii be la ilaha illallah mun darsu. Nuti akka qabsoo dhiisnuufi akka qabsoo dhiisne hubatee adanna qaawulluuf akkas bareeda. Isi na salphadhe. La hawla wayin quba qaba barani ge laka jira nangiti. Yaabo an wallahi miraki la ilaha isi ne. Wallahi yobi na gal chikne. La hawla wala quwwata. Wala. Yes. Mal. Hey Maakii. Qixaatii. Yoo moot. Indee kunoo. Daanuu qaallichi sirriin jiru. Laa immoo endaanis immoo natti immoo itne. Miti anaan bishu lammato. Haa? An bishu lammato. Haara bafatara immoo enne kuma takka ni hun seenneti. Maal taatee Maakii har'a dhugdeettamoo? Haraa uzubilaa misxarra jimbuwaani maani dhugu. Haa waan akkana hin fedhu. Haraa maleeka. Eshi lamaaniyyaan ka'ee qaxxaan. Namoonni bar yoom namoota qaxxaam. Maali Maakii qaanii indee shaanoo ishii qoy hubatii kenna dandaqaan tasasaate atisu eddeen gaddaatii jecha keessa na ilaalteedha san dagadde. Aboos mi'aan qaanfadheetin akkas ta'e jahees ilaaleeti miti way. Miti jecha keessa na ilaalaa tasitee sobi. Ani ishee minna qabee malee. Qoy amma ni ilaallaga. Taaptaap godha. Ka'ee kaa'adha. Eessattiin kaa'i moonee. Maakii. Himoonee. La ilaha wala wala. Amma asirratti eegi yoo moote. Esh amma yoonaa maaliif singilii taate? Maaliif singilaanaa barbaadere? Naatu barbaade. Singilii ta'u? Ni nama jaalattuu hin arganne moo akkam? Innaan ilaala nam jechuun anumaatiin barbaadi. Nama baay'ee ani hin beektaniti baay'een beeka fikirii. Hin beeka. Guutaa. Eenyu sitti hime? Maal?
mucammaanti. Akka fiqirii beektu moo? Tumaa haasawree TikTok irratti. Maakii qashtii keenya. Kun maalidha? Birciqqoo. Keessa. Bishaan. Araqeedha. Ani hin beeku gaayyee. Edda yoomiin dhuguu jammare? Maalitti hin beeka? Eddan si arge. Taaftaan godhaa. Boo'ii keessa kufa yaala. Maaliifan dhuga? Maalitti hin beekan? Jaalala keetiin. Jalan. Hiriyoonni kee maal jedhu? Tiriidantii Oromoo. Jee maqaa isaa moggaas. Raacheen durbaayisee buskuutii fakkaatti ture. Edda araqee jammartee daafii keetiin kana fakkaate. Maafan si dhiisaa sin dhiisuu yaa haraqee. Isa si dhiisee bashitaatu xaragee. Maaliif yaada qaba? Maafan si dhiisaa sin dhiisuu yaa haraqee. Isa si dhiisee bashitaatu xaragee. Isaan tikikki. Raachuun taaptaap jechuu dhiisee maakii osoo jedhu maakiin isaa dabdeedha. Dhageessu kuchi hotta'e xullub jaa. Sirbuu? Kuchi. Siifan sirba garuu. Akkuma si tole mana keessa uutaadha. Utaalaa miti isintiin kuchi hotta'een sirba jaalalaati. Girgirii dhiise. Dhibee keessa kun itti baafadha iyyuu. Baga sanaa dabde. तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ है कुछ होता है क्या करूँ है कुछ होता ना जाने कैसा एहसास है कुछ भी नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम Olbay olkhay acha gubbaa olbay waan irra jiru ture. ना जाने कैसा एहसास है कुछ भी नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम जाने लगा तन्हाई में दिल क्यों सच होता है क्या करूँ है कुछ होता है क्या करूँ है कुछ होता है Oromoo iskiriinii qaxaqqati raachuun kee tawarra. Maal jechuudha? Afaan Oromootti maal jechuu wanni amma uliste? Afaan Oromootiin tiraansileet godhu. Achumarra akkuma irra deebiite akkuma amma taphatetti. Kottuu na biratti kokolfaa haasa'ii maaliif akka ta'een beeku wanti ta'ee natti dhaga'ama. Kottuu na biratti kokolfii akkasumatti maaliif akka ta'een beeku wanti ta'ee natti dhaga'ama. Waanan ta'een beeku natti dhaga'ama. Qixaatii lama dhamoo maali dhamaatu? Beekuudhaati. Sirbite. Qixaatiidhaaf. Qixaatiidha. Nugeeko mangistii weelkaa. Bombolinoo tokko naa kennaa. Nugeeko mangistii weelkaa. Bombolinoo tokko naa kennaa. Filaaworii 20 yookaan bombolinoo tokko gaayis. Raachuu kunuuf jiraadhu kolfa dhumne. Gaayis ara bombolinoo tokko namni qabu hin jiru. Garmaamu tola sabboontuu ko Zaakii Zulu foonaadha ko.
Foon haadha ko. Abdii galata. Afaan Indiyaa akka hin danda'u garuu eenyu sitti hime? Nin xiinxale. Aha, lamin hin gadda viidiyoo yeroon Duubaayii ture sanatti. Yeroon Duubaayii ture sanatti. Muyyee galatoon maal jette? Yeroon Duubaayii ture sanatti. Hindi Paakistaanii tokko faana afaan Hindiidhaan yeroo naasoo viidiyoon hojjenneen. Aliyyee galatoon. Dalaggee jirta. Hin argineeree viidiyoo san. Jira. Tiriidantiin Oromoo baay'ee Oromoo aggaataamii kanatti waa'ee waan tokko tokkoon isinitti hima. Namoonni baay'ee waa'ee raachuu rakkoo laalchaa qabu baay'ee. Bifa manaa godhaati. Uummanni koo sirriitti na hubateera jedhee nama waan akka kootti. Meebii dogoggoruu nan danda'a. Uummanni koo sirriitti na beekee fitne jedhee nama nan akka kootti. Maaliif jettu miti? Amma fakkeenyaaf Oromoo raachuun kee, tiriidantiin kee afaan afurradhaa haasa'uu dandeessi. Zaakii Lulluu Abbaate. Afaan afur haasa'uu dandeessi Oromoo tiriidantiin kee. Tokko Garmaamu Tola. Natti dhiyeessu. Zaakii Iluu Teenkiyoo Abbaate. Naa jiraadhu boos. Oromoo tiriidantiin kee raachuun kee afaan afur haasa'uu dandeessi. Tokko afaan Oromoo. Oromoo Leedii Gaagaa Oromoo fuunaa dhaqu. Leedii Gaagaa Oromoo afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan Ingiliffaa fi afaan Hindii. Akka beekumsaatti garuu lakkaa'u dhiifama naa godhaati. Language is not the measurement of intelligence. Wayii maakishaa maalidha qixaatiin kee? Okay. Maakii maa akkas bareeddaa? Aboo ati adabadhu gaamma. Maafan adabadhaan gilsii walitti namaa akkas bareeddate. Adaba si cimi adabni kan keessatti cimaa bargise akkana jettu. Maaliif adannaquu moo qabna? Oromoo wal adannaquu baruu qaba. Wayyee nu geekoo, mangistii koo. Waannaa siraas fatsaamii mana kiyyaa foonaa dhaqu. Welcome. Oromoon wal adannaquu qaba maaki. Foonaa dhaqu. Amma ijoolleen dhiironni keenya mana aarsu. Dhiironni keenya. Dhiironni keenya mana keessatti haati manaan isaanii ijoolleen keenya kan aarsan. Haati manaan isaanii yeroo jaalalaaf tiraasiidhaan. Ishee kan jaalalaate akkas. Yeroo gogoota. Shimalatti baata. Sagalee jijjiiriti. Achi gubbaa soofaa maalonni sun achi gubbarra taa'iti. Na jana. Baay'ee akka mo'uun jiru mo'amuunis jira shi maaki baay'ee si intiniin jedhin shi. Deemayee. Taadhaa koo jennuun sagalee makanaan wayyu. Taa'ii jijjiirti. Si dabbaree sagaleen koo. Nama janini iyyi bakka. Ay jana wayya datayim. Tankinan janini dhiisi nagaa. Ara jana wayya maaki. Faayidaa maali qaanfatti? Jana wayya. Jana wayya. Dhiin saalfattamaa si jana. Inni maal teessina? Koblee bafatara. Aboo ati rabbii faa laal. Ati ara muudii akka barsiisu jirta. Ara dhiisiin qaanfatini. Janu. Zizoo. Bombolino tokko. Guys, filaaworii 5 moo meeqa? 10. Nama tokko bombolino tokko. Filaaworii 10 waan qabu. Ara 9 hafe. Saaraa gooteen jiru. Goote. Lama tafe. Filaaworii 2. Filaaworii tokko. Goote. Amma dabili. Ishii jinjanaa keenya jammarraa jechuudha. Maakii kota zagaadde. Maakii. Naan deebistu? Maali si deebisa? Naan deebii malee of hin janamu? Maali si yaa obboleessanii viidiyoon waraabanii dhiisi. Waraabama. Ati jananii na yete maali janani maali beeku? Bandaati janani. Bas gaarii.
Ani shinge. Ati tina mama kore ani shinge da feni shinge. Maal jamal. Zaki ko mangisti dabili rattu to ta ekum lama galle tu mangisti. Fona ko. Jamnari. Amma guys, bas Jabir na yung mo dikitatin ko na dyan ni Shade. That will be interesting. Guys, na mo si Sa. Yung mo kitatin ko na dyan ni Abayze. Mukab na guys. Na dyan to. Tarashi. Guys, mukab na. Inta ni Christina ang batasa radebe akasa dinamich. Baka ada bu naget. Naget nada. Mali. Kalau mah jarang sering jurtu baru tabanna.